Waldaan warra Wangeelaa Makaanayis Itoophiyaa gaafa waxabajii 30/2016 Sinodoosii Kibba Jalaatti tajaajiltoota dubbii fi dhoksaa qulqulluu ta'an 31 waldaa amantaa Arbaa Mincitti muuddee jirti. Tajaajiltoonni kunneen muudama lubummaa isaanii itti aanaa pirezidaantii waldaa kiristaanaa luba Dr. Taarikuu Tolosaa irraa kan fudhatan yoo ta'u, Daayirektarri ergamaa fi tiyooloojii waldaa kiristaanitti lubni Dr. Lalisaa Daani'el fi hooggantoonni Sinodoosichaa tajaajiltootatti gaafatamummaa fudhatan sana irraa harka kaa'uudhaan kadhatanii jiru. Galanni Waaqayyoo isa midhaan sassaabamuuf hojjettoota nuuf ergaa jiruuf haa ta'u. Maddii waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makaanayis Itoophiyaatti Sinodoosii Kibba Dhihaa Itoophiyaati. Konfiraansiin barumsaa waaqeffannaa fi galataa waldaa amantoota Oromoo Finfinneetti waxabajii 22/23/2016 waggaa 125ffaa macaafni qulqulluu afaan Oromootti hiikamee fi gootota wangeelaa hojii hiikkaa sana irratti hirmaatan irraa barannuu yaada jedhuun irratti guyyaa 2 gaggeeffamee jira. Sagantaa kana irrattis barumsii fi ergaan garaagaraa kan darban yommuu ta'u, amantoonni bara kanaas ergaan wangeelaa kun salphaatti akka harka isaanii hin galle hubachuudhaan macaafa qulqulluu isaanii ol kaasuudhaan dubbisuu fi walitti dhufeenya isaanii dubbii isaa waliin akka cimsan namoonni haasaa taasisan yaadachiisanii jiru. Dabalataanis sagaleen Waaqayyoo amma iyyuu afaan dhaloota sabaaf sablammii Itoophiyaa hundumaaf akka hin qaqqabneeruudhaan waldaan kiristaanaa hojii hiikkaa macaafa qulqulluuf dubbii Waaqayyoo qaqqabsiisuu gaggeessaa jirtu. Amantoonni hunduu akka deeggaraniif waamicha taasifamee jira. Kabaja ayyaana torbee macaafa qulqulluu ilaalchisuun seeminarrii barreeffamootni qorannoo irratti dhiyaatan gaggeeffamee jira. Seeminara kana irrattis mata dureewwan tajaajila miisiyoona waldooliin kiristaanaa gaggeessaniif bu'aa macaafa qulqulluu afaan garaagaraatti hiikuun qabu jedhu irratti macaafni qulqulluun Onesimoos Nasiib hiikee guddina tajaajila hiikkaa macaafa qulqulluu fi itti fayyadama kitaabota qulqulluu waldaa amantoota Wangeelaa Makaanayis Itoophiyaatiif gumaachee godhe jiran irratti barreeffamni qorannoo bal'aan dhiyaatee mariin gaggeeffamee jira. Saganticha irrattis gaggeessitoonni, tajaajiltoonnii fi dargaggoonni waldaa amantaa irraa hirmaatanii jiru. Haala wal fakkaatuun gaggeessitoonni dhaabbilee hiikkaa macaafa qulqulluu irratti hojjetan biroo irraa fudhatanis saganticha irratti hirmaatanii jiru. Oduma wal fakkaatuun tajaajilli sagalee Waaqayyoo fi dhoksaa hafuuraa tajaajiltoota 7 itti gaafatamaa lubummaa kenne. Waldaa amantoota Wangeelaa Makaanayis Itoophiyaatti Sinodoosiin Addis Ababaa tajaajiltoota 7 itti gaafatamaa lubummaa waldaa amantoota Beetel Gullalleetti gaafa waxabajii 23/2019 kennamee jira. Saganticha irratti amantoonni, gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa fi maatiin lubootaa muudamanii argamanii jiru. Torbee madarbee kana keessaa ayyaanni waggaa 125ffaa macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikamee seeminara addaa fi eebba kitaabaatiin kabajee jira. Sagantaa kana irratti kitaabni Antooloojii jedhamu kan fuula 255 qabu mata duree isaa Abdiidhaan ol More Than Hope jedhu afaan Ingiliffaatiin barreeffame kan luba Paul Persinon qophaa'ee eebbifamee jira. Kitaabni kun boqonnaa babal'aa 6 of keessatti kan qabatee fi waa'ee seenaa jireenya Onesimoos Nasiib, tajaajila isaa, hojii inni hiikaa macaafa qulqulluu irratti hojjete, barreeffama, xalayaa inni dhaabbilee adda addaa waliin bara adda addaa taasise, imala inni wangeela uummata Oromoo biraan ga'uuf godhe, akkasumas aarsaaf bu'aa bayii wangeelaaf jedhee dhuunfaanis ta'ee maatiidhaan kaffale gadi fageenyaan qoratamee kitaaba kana keessatti seeneffamanii jiru. Barreeffamoonni kitaaba kanaaf wabii ta'an irraas barreeffaman irra caalaan isaanii afaan Swiidiniin kan barreeffaman yoo ta'u, haala kana keessatti kitaaba jildii tokko keessatti hiikuuf qopheessuun ce'umsa beekumsaa kan bara kanaaf dhaloota itti aanuuf dabarsuudhaaf gumaacha guddaa akka qabu himamee jira. Kitaabichis yeroo eebbifametti daayirektarri kutaa ergamaaf tiyooloojii waldaa kiristaanaa kan ta'an lubni Dr. Lalisaa Daani'el akka jedhanitti bara kana kaayyoon itti ayyaana macaafa qulqulluu fi hiikkaa macaafa qulqulluu waggaa 125ffaa akka addaatti kan kabajamaa jiru inni ijoon dubbiin Waaqayyoo giddu galeessa tajaajilaa fi jireenya keenyaa kan bara baraa akka ta'e fi aangoo qabeessa ta'uu isaa mirkaneessuu akka ta'e dubbatanii jiru. Kana malees kitaabni mata dureen isaa Abdiin ol yookaan More Than Hope jedhu bu'aa bayii fi gatii warri macaafa qulqulluu hiikan kaffalan kan agarsiisu ta'uu eeruun wangeelli akka salphaatti akka hin lallabamnee fi
akka salphaatti nu biraa akka hin geenye ta'uu isaa ifatti kan agarsiisu ta'uu eeranii jiru. Kitaabni mata dureen isaa More Than Hope jedhu afaanota Itoophiyaatti hiikamee bal'inaan akka gurguramu ibsamee jira. Kan afaan Ingiliffaa garuu gabaa irra kan oole yoo ta'u, yeroo ammaa waajjira guddicha giddu galeessaa waldaa kiristaanaa keessatti argachuun ni danda'ama. Dabalataanis guyyaa sana kitaabni mata duree Evangelical Faith in Ethiopia jedhu maxxanfamee dubbistoota biyya alaatiif gabaa irra oolee kan ture. Amma immoo baay'inaan maxxanfamee dubbistoota biyya keessaaf gurgurtaaf dhiyaachuun isaa ibsamee jira. Paasterii fi ministeerri haqaa duraanii Ikwaatooriyaal Giinii pirezidaantii biyyattii seexana jechuun ibse waggaa 2 erga hidhamee dhiifamaan gadhiifame. Ruubeen Maayee Innusee Maanguu hidhaa waggaa 2 booda pirezidaantii biyyattii Teedroo Obaayingii Ngumaa dhiifama godhaniif jennaan hiikaman. Pirezidaantiin biyyattii ganna 82 ta'an fonqolcha mootummaan bara 1979 erga aangoo qabatanii ammayyuu biyyicha bulchaa jiru. Kanaanis Afrikaa irraa nama waggaa dheeraaf biyya tokko gaggeessaa jiru ta'anii jiru. Bara 2022 ture paasterii fi ministeerri haqaa duraanii obbo Maanguun sagalee waraabame bahuun akka malee qoodamaa ture irratti pirezidaanticha seexana jechuun ibsan. Inni seenaa uummata isaa akka hidhattootaatti qabee jira jechuun qeeqan. Garuu booda yoo gaafataman dhiifama gaafachuu didan. Uummata kakaastee jedhamuun erga himatamanii booda aangoo isaanii irraas dhorkaman. Falmitoonni mirga namoomaa pirezidaantii biyyattii yeroo 6 filannoo mo'achuun aangoo irra jiran baay'ee jechuun ibsu. Filannoo marsaa 6ffaa gaggeeffamee parsantii 95 mo'achuu ibsanis bilisa hin turre jedhame. Dabalataan hooggantoonni paartiilee mormitootaa bilisaan socho'uu hin danda'an. Walabummaan miidiyaa biyyichaa akka hin jirre falmitoonni mirga namoomaanii. Intalli pirezidaantii Kaameruun leezbiyaan ta'uun ifatti ibsite. Intalli pirezidaantii Kaameruun ifatti nama saala wal fakkaataa jaallatu yookaan leezbiyaan ta'uu ibsuun ifatti baatee dubbachuu ishee Kaameruun keessatti seerri farra jaallattoota saala wal fakkaataa akka jijjiiramu abdii akka qabdu himte. Birendaa Biyaa gaazexaalee Pariizan jedhamutti akka himtetti namootni hedduun haala isheen keessa jirtu keessa akka jiranii fi ifatti baatee dubbachuun ishee isaan akka jajjabeessu himte. Intalli pirezidaantii Kaameruun dubartii ganna 27 yoo taatu, torbee darbee dubartii biraa dhiira dhungachuun ishee namoota hedduu biratti ijoo dubbii ta'ee ture. Moodelistii lammii Biraazil Laayons Vaalenkaa jedhamtu osoo dhungattuu suuraa agarsiisuuf fuula Instaagiraamii ishee irratti maxxansitee turte. Waa'ee kee baay'eedhuma yaada. Addunyaan akka baruun barbaada jettee turte. Ifatti bahee dubbachuun koo ergaa jabaa dabarsuudhaaf carraa guddaadha jechuun seera farra jaallattoota saala wal fakkaataa biyya ishee Kaameruun qeeqxe. Isheen ifatti baatee dubbachuun ishee seera biyyattii jijjiiruu akka danda'u abdii akka qabdus ibsite. Pirezidaantiin Kaameruun Paawul Biyaa maanguddoo ganna 91 yoo ta'an bara 1982 kaasee biyyattii bulchaa jiru. Intalli pirezidaantii Paawul Birendaan moodelistii fi sirbituu lammii Biraazil wajjin hariiroo erga tolfatanii ji'a 8 akka ta'ee fi maatii isheetti osoo hin himin si'a 3 Kaameruunitti akka affeertes himte. Waraabessi guyyaa magaalaa seenee uummata rifaasisee qabamee jira. Taateen kun Naayijeeriyaa magaalaa Joos keessatti mudate. Waraabessi paarkii bineensota Joosiitti erga bahee magaalaa seenee booda dirooniif ogeeyyiin paarkii adamsuutti ka'an. Ammoo dhimmicha jiraattota guddoo yaaddeesse. Ogeeyyiin waa'ee bineensotaa qoratan uummanni akka tasgabbaa'u gorsanis uummanni baay'ee rifate. Waraabessi namoota baay'ee sodaatu nama nyaachuurra baqachuu filatu jedhu ogeessi bineensota waggaa 50f kunuunsan abbaa gandu. Boodarra garuu waraabessi kun qabamee qorichaa dochaan erga waraabamee booda paarkiitti akka deebi'u ta'eera.